Asiidaan si gubaa jechuu jirtiin. Maal gootee asiida gubtiin? Sababni asii daan gubduunoo. Fatiyaanuu isii asiidaan hin gubneen. Fatiyaanuu jaarsisii ka duraa ka abbaan ilmaanii isii hayyee jettee hayyamtee fi dhiistee ofirraa. Sababa isitti fatiyaan jechuudha. Mana kana keessaa baatee ilmaan isii keessaa baatee kuttee ilmaan isii badala shaaraa irratti waliif faca'an ilmaan kiyya badala shaaraa irra narraa faca'an fuula namaa narraa argan karaa ilmaan kiyya keessaatiin deebi'ee obseetuma yoon hin jiraadhee jettee jiraachuu jirti malee garaan isiitu akka kaanitti uummataadha. Maaliif tuttuutee garaa isii kana madaa isii kana itti kaasuu barbaaddi? Inshaallah utillee qophii takka fixnee jirra jechuudha. Qophii aruuzaa qophii nikaa godhamu kana qophii takka fixnee jirra. Inshaallah yeroo gabaabaa keessatti gammachuudhaan akka dhufnu abdii guddaan qaba. Baharillee tasliim fuudhuuf hayyamamaadha. Tasliim fuudhuuf hayyamamaadhaan isin hordoftoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii baga jiraattan bakkuma jirtanitti sagantaan ta'ee toonni irraa buqqaattee isin yaada qabdu isin jecha. Egaa arriima maal qabtee nu dhuftee jechuun keessa hin oolamu. Wallahi ani irra dubbii hedduu nama gammachiisne takkoon isin qabadhee dhufe garuu dhiifamaa waliin jechuudha. Takkasitti hordoftoota kiyya amma durallee ana dhimma namaa takka waa'ee namaa seenuu na agartanii hin beektanii garuu amma dirqama natti ta'eetiin seenuu jira jechuudha. Maaliif irra guddaa koomentii jalaanis himaan dhimma namaa hin seeninii naan jechuuf jirtanii dhuguma anillee dhimma namaa seenuu hin barbaadu. Dhimma namaa seenuun illee waan naaf faayidu takkas hin qabu waan irraa yeroosus takkas hin qabu. Garuu anillee akka ilma namaa tokkotti yaaduma kiyyaan ibsachuuf dhufe jechuudha. Viidiyoon dheengadda ilillirra waraabee namni tokko maaltu isin ga'e naan jechuu jiranii dhuguma waan naan ga'e ni qaba. Akkamii qabaa jechuun keessa hin oolamu hordoftoota kiyya. Tasliimii fi ilillii waan isin godhu jirtu hedduu dawwaltee namaan barbaachistee michoota tumsiisuuf barbaachisuu jirti. Hinaafaan immoo waan nama hin goone hin qabu jechuudha. Isaan lameen dhalaadha. Dhalaan immoo takka yoo hinaafte waan hamtu walirra goote. Saniifuu an ilillillee ol bahee hin arrabsine. Ammas takka waan biraa hin jenneen akkuma gorsaatii fi feetus akka lolaa fudhadhu hin jeen jechuudha dubbisiisan. Garuu arraan tana yoo isin nama galuuf silaatee viidiyoo san irratti ni galaa fi garuu isin nama galuuf natti hin fakkaatu. Kalee viidiyoo tokko waraabdee turte jechuudha. Viidiyoo kalee waraabdee san irratti maal jettee akka waraabdee dhageeffadhaa waliin dhageeffannee as deebina jechuudha. Wallahi angee ililli maal garaa gubattii miti maal ana sin garaa gubattaa miti fuulaa fi qaama kan kee hundaa si gubata haasitiidhaan fuuloon qayyamaan gubataa hin jiru. Viidiyoo kanarratti ililliin tasliimiin telefoona narraa kaastee narraa kaasuu baatteellee bakka jirtu barbaadee dhufeetiin si agarsiisaa jechuun ni jirti. Ammas deebitee fuularratti asiidaan si naqaa jechuun ni jirti. Maali rakkinni dila kana ka fide? Hayyee isin akka jechuu jirtu sanitti akkaati jechuu jirtutti ililli tasliimirratti garaa kee barbareen si gubatiin fuula kee immoo asiidaan si gubaa jechuu jirti. Maal si goote? Atis jaarsa namaa heerumte isinis jaarsuma namaa heerumte wayii jaarsa waraabessaa heerumte ilmi namaa hundi jaarsuma namaa heerumseef galee saniifuu ililli jechuu isiitu naarsu jira jette hinaada ililliitii jechuu jirta kala sama booda ililliin jettu garuu heerumuu isi irraa naaftu heerumuuf deemtilleedha waa hundi jaayiza ta'ee jira yeroo xiqqoo boodallee nikaa godhamuuf deemtu jechuudha. Bas ammaan tana waa hedduu haasoo jirta. Fuula keetiin asiidaan si gubuu jira. Hordoftoota kiyya yoo natti hartanillee karaa kanaan dhiifamanaaf godha. Maaliif namni hinaafe waan godhu hin beeku. Saniifuu dhalaan gizee jaarsee sirratti hinaafte takka jaarsisi irra fuudhuuf deeme hedduu hinaafte jechuudha. Gizee kana hinaaftu immoo asiidaan miti garaa ablee wal keessi. Saniifuu waan dila kanammoo waan waliif fidu hin jiru. Ililliin illee jaarsa namaa heerumte. Hayyi jaarsa namaa heerumtu tantumaa heerumte jaarsa namaa silaa jaarsa waraabessaan heerumanii jaarsuma namaa heerumanii siif galee. Garuu asiidaan si gubaa jechuu jirtiin. Maal gootee asiida gubtiin? Sababni asiidaan gubduunoo. Fatiyaanuu isii asiidaan hin gubneen. Fatiyaanuu jaarsisii ka duraa ka abbaan ilmaanii isii hayyee jettee hayyamtee fi dhiistee ofirraa. Sababa isitti fatiyaan jechuudha.
mana kana keessaa baatee ilmaan isii keessaa baatee kuttee ilmaan isii badala shaaraa irratti waliif faca'an ilmaan kiyya badala shaaraa irra narraa faca'an fuula namaa narraa argan karaa ilmaan kiyya keessaatiin deebi'ee obseetuma yoon hin jiraadhee jettee jiraachuu jirti malee garaan isiitu akka kaanitti uummataadha. Maaliif tuttuutee garaa isii kana madaa isii kana itti kaasuu barbaaddi? Tasliimis turaan waa'ee baharillee heerumus namni niyyaa qabus hin jiru. Tasliimillee isaas waa'ee bahar haasoftu hin dhageenye amma dura. Maaliif har'a addunyaadha boru akiraadha. Viidiyoon tunillee shaadaanii taatiif jechuudha tasliim jechuudha. Saniifuu isiin piraankii takkarra sababa piraankii takkarra daleetiif jecha har'a ililliin kaatii dila kana haasoo jirti. Dila nama hedduu arrabsuu jirti. Waan ta'eef waan hin taane hunda waan safuu asirratti ta'e ol baanii haasoo hin taane hunda haasoo jirti jechuudha. Akki kun akka mataa kiyyatti aan akka nama nama takkatti sirrii hin miti. Maaliif namni numa yeroo maasi numa baasi. Yoon jaalanne yoo isiif hin taane isirra fuudhuun kun yoo isiif hin taane dhiisuu malti. Dhiisuu ifirraa kalas. Namni waan hin taaneef takka hin godhu sii galee. Namni waan itti fakkaatu waan irraa fakkaatu takka godha. Har'aan tanaa asirra baatee akkana godhachuunis waan isirraa bareedu miti waan isirraa tolu miti. An isirra beekeetillee miti. Garummoo waan fakkaatee takka ibsachuu mirga kiyyaanillee jechuudha. Namni takkalee waan takka waan na godhu hin qabu xaarraqa jechuullee hin barbaadu. Likkuma kiyyaaniin deemaa suutumaan jechaa deema. Garuu micoon tun tasliim jechuudha. Boriyoo waa takka irra dhaqqabee waa takka qunnamee isiin eessa jirtanii jechuun keessan waa hin oolamne hordoftoota kiyya. Isiin osoo eessa jirtaniitti micoon tun akkana taatee yoo boru isiin gabbaatee takka osoo karaa dalagaa irraa dhuftu wal harkanii waa takka ol godhan isiin osoo eessa jirtaniitti isaan akkana ol godhanii maali dilli kunis jechuun isaanii hin oolamu. Ankara kanaanillee na jaalattanis na jibbitanis dhaamsa kiyyanumaan dhaamaffatee fi fatiyaadhaaf viidiyoo irra dhooftee dhaamsa kee dhaamtaa fi naan jechuun keessanis waan hin oolamne mana tokko keessa osoo waliin jirtanii dhugumaa mana tokko keessa waliin jirra fatiyaafillee bahariifillee utiifillee waan hedduu barnoota nuuf ta'e nuuf kannitee jechuudha. Ililliin asiidhaan fuularra naqaa gisee jettu jechuudha. Fatiyaa baar isiin lameenuu walitti deebi'aati mana tokko walitti deebi'aati waliin jiraadhaa jechuun jira. Garuu ani bultii namaa keessallee waan naqu hin jiru. Garuu ana akka yaada kiyyaatti yaadni kun sirrii miti hin jira. Maaliif namni ililliin hinaaffaan isii hangam takka akka ta'e asirratti dhuftanii ilaaluu jirtanii arguu jirtanii yoo bor lafaa kaatee fatiyaa waliin mana kana deebitee mana kana waliin jiraattu taate asiida maaliin tasliimiin akka jettee himni fatiyaa fi ijoollee isii irrattu akka hin neene summii gootee akka hin nyaachisne sodaan qaba jechuudha. Saniifuu ililliinis ammalee isii tolfachuu qabdi. Dhugumaa fatiyaanis aaratti qabdi. Maaliif akka obboleettii isii takka ilaaltee jaalatteeni mana isii waliin galchite waliin jiraatte baatee immoo jaarsa isii heerumtee bagee heerumteellee jaalala namni jaalate dhabuun isaa dirqama miti. Namni abbaan fedhillee nama bahar jaalate bahar ilaa afurii hayyameef rabbi hayyameef fatiyaanillee hayyamamtuudha. Isiitu miidiyaa kanarrattuu jaarsa isii hin fuusisaa jettee rabbi rahmataa godhuutu fi gaafa hayaa jirtu san qalabatii hunda akka hayaati qalabati godhu kagoote isiidha. Hinaaffaa ni qabdi jee hin yaadu. Maaliif isin sunillee intala namaati. Ililliin illee ilmoo namaati. Ilmaan Oromooti isaa lameen waan adda godhu hin jiru. Namni qalbii isaatu yoo adda nama godhe malee fuulli isaa gubbaa adda nama hin godhu. Isiniif galee hordoftoota kiyya. Yooniin waan nageenye keessan seenu jiraallee dhifama. Garuu ani yaada kiyya ibsachuun immoo narra dirqama. Saniifuu inshallah utillee qophii takka fixnee jirra jechuudha. Qophii aruuzaa qophii nikaa godhamu kana qophii takka fixnee jirra. Inshallah yeroo gabaabaa keessatti gammachuudhaan akka dhufnu abdii guddaan qaba. Baharillee tasliim fuudhuuf hayyamamaadha. Tasliim fuudhuuf hayyamamaadhaan isin hordoftoota kiyya. Inshallah gizee gabbaanii waa takka binnullee fatiyaa waliin fatiyaatu biratti nu eeggadha. Waa takka kan isiniif marru ta'a jechuudha. Karaa kanaanillee ililliinis waan garaa gubu hin qabu. Atilleen akkana tookee firraa dhiisiti. Jaarsa kee yoo dandeesse jaarsuma keessaan qabadhu. Narratti hin fuudhin jee amansiifadhu.
yoo isatti immoo viidiyoo inni sirra waraabellee agartee jirta. Tasliim jaarteetiyyaa saniifuu tasliim ni fuudhaa jira jechuudha Bahar. Saniifuu ammarraan eegalee tasliim akka jaartii Baharitti lakkaawamtu jechuudha. Inshallah yeroo gabaabaa keessatti akka nikaa wal godhatan abdii guddaa qabna. Atillee waan jirtu kanarraa xiqqoo dhaabbadhuutii tasgabbaa'ee yaadi sinjaaf buleettitiyyaa yoo natti artelee dhiibamu garuma kanaan jechuudha. Garuu aan waan siiftoo nasiyaan siif himuu jira. Nasiyaan immoo xiqqaa fi guddaa hin qabdu numa fudhattaa jechuudha. Yoo fudhatte itti fayyadamta. Yoo fudhanne immoo itti miidhamta jechuudha. Akka amma haalli godhachuu jirtu kun siin baasu abbaan mana keetillee siif himee jiran fakkaata. Yoo loltee sirratti hin fuudha. Yoo hin lolle immoo yoo adabaan teesse sirratti hin fuudhu siin jee jira. Yoo ati adabaan teesse yoo asirra ol baatee haasa'uu baatte inni rakkoo si waliin hin qabu. Sirrittillee hin fuudhu jechuudha. Garuu ati asnan akkamitti tola obboleettiin isaa karaa asiin sitti iyyiti. Jaartiin isaa tasura asiin sitti iyyiti. Saayiboonni isaa asiin sitti iyyan. Mee karuma kan inni jiruun tun sitti mi'ootee sitti toltee jiraachuu jirti obboleettii tiyya. Yoo nikaan ifirraa dhiistee teessee abbaa fedhe fuudhu abbaan fedhe adeessu. Siigalee taakasiitti hordoftoota kiyyaa inshallah har'a ani waan hedduu na rifachiisee ittiin hedduu rifadheetiin dhufe jechuudha. Maaltu si rifachiisee jechuun keessa hin oolamu. Fuulatti asiita si naqaa jechuun ni jirti. Yoo akka rabbiin milkeessee fi micoomtu fuulatti asiita neete booda isinillee nu qeequun keessa waan hin oolamne saniifuu viidiyoo tan sheer godhaatee ililii biraan naaf ga'a. Hordoftoota kiyyaa taakasiitiin isin inshallah. Hanga xumura viidiyoo kana waan hordoftaniif hedduu takka galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.